Oromia lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu Barak barak waan qabu waliin qaba waan dhabu waliin dhaba kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu Barak 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 Gaafa guulaa nu gulchisa Gaafa duulaa nu dulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa xiyyaara qabsoo keenya Ashmarka pun ikut junta tapi jalan tentu tak ilmu orang mau punya pensan tak jangan takut senjata guyar rantana mari ada khanjaun mata kami tiba nush tasik nature bona jamal wajini aksomati hala hero rati hunda hala bi khanya khasirtun hala umman khanya khasijru bi hala bi tinni qد ما khasirtu hali bi khasabi ala mal fakal khanjurati tifanne qabtile afur دويني إلى لوتا قبتلي أفران سونيس هذا هايون خينيا بأكتيفستو خينيا أكمل تمنه هذا سباسو تندين قبتني إني لما فان أغيوني في هايون أقسمت إذا أكتيفستوني خينيا خنبي على البي خسران من دقيت وردا كمان كنو مالتو إرايجام إسان كنو خالص ما يرتون خنجتو في أقسمتي qabsoon Oromoon gaggeessaa jirtu karaamitti adeemaa jirtu kan jirti fuulleffannaa inni afraffaan immoo mootummaan Abiyyi kun bifa itti jiru kanaan adeemsa kanaanii yoo mootummaa isaa raggaasifata taate egereen biyya keenya maal ta'a kan jirturratti marii xinnoo ishii qeerroo hojii taasifna isin garuu turtiin hojiin taayisaa Okay, Bona Jamal, baga nagaan khara studio Oromia Vaini nagaan dhufte. Galatuma ulfaadha bagee isinis nagaan nuyiidanii kabajaadhaan yaamcha kana naadhiisuu keessaniif ulfaadhaan isin Hayyee guyyaa har'aan tanaa waa'ee waloo kan jirratti afgaaffii nu wajjin taasisuudhaaf hayyamuu feeteef hedduu ulfaadhu isin barbaanna. Abshuu ulfaadha isin illee. Hayyee mee kallattumaan karaa gaaffii xiyyaa lixaa mee obbo Bona Jamal hayyoonni siyaasaa akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Malasaa Dirribsaa fi hedduun isaanii yeroo ammaan tana akka mana hidhaa bilisiginnaa keessa jiran hundi keenya kan waliin beeknu mee ummata khana aktivistoota keenya hoggantoota keenya khana bifa kamiin ummanni keenya yoo dhibbaa walii qabsaa'ee ummata keenya baafachuu danda'a jettee yaadda? Maal siiti tokkummaan humna tokkummaan murteessaa waa hundaaf tokkummaan utubaadha. Keessattuu saba tokko hacuun qorfameef tokkummaan hedduu murteessaa. Kana hogguu jiru ummanni kun hayyootan isaa kana harkachuu danda'u yoo tokkummaadhaan itti hirmaate qofa yaada joon barbaada. Yaada joon kanachuu barbaada. Kana jechuun kiyyaa alaa fi keessaa jechuun osoo walirratti ilaalle kutaa fi kutaan osoo walirratti ilaalle wallagga kee osoo jiru osoo Harargeen ciisee rafne osoo Arsiin kee jiru Baalee osoo kee jiru osoo kutaan takka kee jiru kaan osoo rafne jechuudha. Ammaan tana ni agarra kutaan takka ni khaatii tana kophaa dhawanii sammaal jetti jechuun bakka takkaa akka uttiin jiru. Sigalee tokkummaa murteessaadha yoo tokkummaan kaane waan kana walqixxeessuu dandeenya jeetii yaadaan akka yaada kiyyatti hidhamtoota qofa baasuu osoo hin taane dubbuma siyaasaa tanaa hoo asirratti xumuruu ni dandeenya jeetii yaada yoo tokkummaan kaanee waan kana falmanne jechuudha. Kutaa fi kutaa alaa fi keessaan warri alaatiis tokkummaadhaan yoo deeme waan guddaa takka godhuu ni dandeenya jeetii yaada. Hidhamtoota kana baasuudhaaf dirqama uummanni keenya biyya keessa jiru akkasumas biyya alaa dhiibbaa warratti oomuudhaan warratti tumsuudhaan uummata keenya baasuu dandeenya gaawumatti.
karaa qabxii itti aanutti dabarraa ogeeyyoonni fi hayyoonni siyaasaa akkasumattis aktivistoonni keenya kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa dhageettii gurguddaa qaban yeroo ammaan tanaa Oromoon waan dubbachuudhaaf uummata dhageettii qaban hedduu qabna. Biyya keessas ta'ee biyya alattis akkasumattis humnoota baratan hedduu qabna. Humnoonni kunoo maalirra jiran keessa maalirra turan arra yoo maalirra jiran kan jettu irratti mee yaada kan ka'e. Laal maal seeti hayyoonni keenya kaleessa waan bareedaa irra turan gaafa Jawaar qabsoo keessa ture sanitti amma beeka wanni kun taariikha ta'e gaafa akkasii jaame rabbiin asi nu guufillee alhamdulillah jecha gaafa Jawaar marii ta'ee jechuudha. Isaan hin deemuu turetti hoogganaa ta'ee isaan hin deemuu turetti waan guddaa godhu ture. Gama biyya alaattis gurmeessee maal jee waan adda addaa hundeessee jechuudha. Dhaabolee kana jajjaaree maal jee namoota walitti gurmeessee warra biyya keessa jiranis OPDO silaa balfamtee namni bitaachaan akkanatti hin tuune san isaanii wajjin keessa seenee jechuudha. Akka isaaniif baran godhee ummata kana nama taasisee wajjin qabsaa'anii jijjiirama guddaa san fiduu danda'an. Beeki Jawaar qofoo osoo hin taane gaafa san warruma ammaan tana jiru kanaatitu wajjin qabsaa'u ture. Piroofeesaroota gurguddaa jira akka Piroofeesar Isqeel Gabbisaa, Piroofeesar Mahammad Hassan, Dr. Taanaa Habtee maal warroota maqaa isaanii fixuu hin dandeenye hedduu jira. Kun hundi wajjumaan qabsaa'u turan gaafa sanis. Arraan tana garuu yoo laalle isaan kun eessa seenaniin gaafii namatti taasii galee jechuun foormuluma duraan deemama irra deemu jirra malee foormula haaraa takka fa'aa uumanii waan haaraa amma dhugaa duraan Jawaar dura qabsoon Facebook irra jirtu. Qabsoon namni qabsaa'u fedhe istillee baratamaa miti. Namni qabsaa'u fedhe qawwee firooteetuma gaara seena malee Facebook irraa taa'ee laayivii dabarsuun hin jiru. Jawaar as beetinii qabsoo karaa Facebook fi maaliinis sooshaal miidiyaa irra fidee Oromoo tana qabsoo ammayyeessee addunyaa agarsiise. Qabsoo ammayyeessee addunyaa wajjin wal agarsiise. Isaanis waan haaraa takka uumuu danda'u qaban jechuu yaada qaba jechuudha akka kiyyatti. Waan takka waan haaraa akka isaa san uumanii as bahuutu irraa eegama jeetii yaada. Si galee kana jechuun kiyya waan takka hundi waan takka gurmeessanii waan haaraa beekaa isaanii nurra barnootatti qaba dandeettiitti qaba muuxannootti qaban uummanni kun uummata keessatti urmiin isaanii wanni ta'e. Kanaafuu bifa ammaan tana itti deemuu jiran kanarraa silaa if yaadatanii bareedaa jeetii yaadaan. Dimshash wanti deemin kan kee ogeeyyoonni fi hayyoonni keenya kaleessa qabsoon isaanii akka amma qeenxa san deemiti tuutaan qabsaa turanidha. Injifannoo kana argamsiisaniitis akkasumattis isaan yaadaddaa xiqqoo xiqqoo bara wayyaanee san hojjechuu danda'anii tuutaan qabsaanii walii galteedhaani. Garuu faca'uun isaanii kun arraan tan immoo qeenxee ta'ee jireenya jiraatanii jechuudha gama keetiin. Kanaafuu mee duuba isaan kuni aktivistoonni keenya kuni ammaan tan akkuma tuttuquuf yaalteetti qeenxee ta'anii jiranidha. Hedduu qeenxee ta'an kanarratti maal siiti? Saree wal nyaattu bineensa ifirraa naatu jette Oromoon. Yeroo ammaa jechuudha. Ogummaa kan. Kana jechuun yoo nuti wal eeggannee jechoota walii jala deemnee maal jennee waan adda addaa dhageenya ammaan tana isaan irraa waan gabbuu jechuudha. Kun anaatu qeeroon deema jaha kun ati fifuu ganaa barnoonni keetuun gadiiti maal yaada akkanaa kana fa'aa jira galee. Jechuun waan akkanaa kanarraa wal boomanii dirqama Oromummaaf ja'anii tokkoomanii nu gabbuu qaban. Yoo akkasitti tokkoomanii yaada haaraan yaada bilchaataa tokko yoo nu gabbu'an nutis isaan jala deemna waan ta'eef bilisummaan san karaa gabaabaan argamuu dandeessi jeetii yaada. Maaliif itti yaadaniiti foormulaa takka lafa kaan foormulaan isaanii faayidaa qabaannaa bilisummatti baanaa bara. Laakii wal dhahuun keenya adawwiif wanni ta'a malee adawwiif karaa saaqa malee furmaata akka illee nuuf hin qabu jeetii yaada.
hedduu galatoomsi jecha gaafii qabxiin gama aktivistoota kanarratti irra deebinee hedduu gadi fageenyaan kan miilannu ta'a. Maaliif hawaasa keenya keessattis yeroo adda addaa gaafiin kahaa jira waan ta'eef ammas waan uummata keenya keessatti madaa ta'e hafirraa'ee dhimmi aktivistoota kun jechuun irra deebiidhaan qabxii sadaffaa namoota jechuun irra deebinee kan ilaallu ta'a. Qabxii sadaffaan mee walumaa galatti qabsoon uummanni keenya qabsoon hadhaamaa gaggeessaa jiru kun jechuun karaa miti deemu jessiif fakkaati. Adeemsi isaa kun kallattii akkam qabatee deemuu jira. Qabsoon teenya dhugaa dubbachuuf karaa walxaxaa fi karaa ulfaataa irra deemuu jirti. Karaa humna dheeraa nu gaafatu, humna jabaa nu gaafatu irra deemuu jirra. Si galee kana jechuun kiyya amma qabsoo Oromiyaa akka Itoophiyaatti bir facaatee hojjechuun ni danda'ama jechuun namni hundi waa siyaasaa haasawaa. Biyya amma biyya tana keessatti qabsoon teenya zeeroo irra deemuu jirtu jechuun ni danda'ama. Maaliif hayyoonni keenya tokko miti waraanaanis duubatti hafaa nuti. Waan si galu. Waraanaanis duubatti hafaadha. Qabsaa'otaan illee jechuun hayyootaan illee ati dilasii miti. Jechuun keessattuu eega Jawaar Mahammadii fi akkasuma Baqqalaa Garbaa fi kana eega nurraa hidhaman qabsoon teenya duubatti harkaanfachuu jirti. Kana jechuun nama waan haaraa takkaan nuuf as ba'u hin agarreen dhugaa dubbachuuf. Jechuun karaa nagaa qofaa wanni jechuudha miti. Amma yoo jara bira deemnee dhugaa rabbii harka lafa jalaatti wal dachiisu jiran karaa gubbaatiin oggoo as ba'an sooshaal miidiyaa irratti nageessii lallaban. Hagaraachin basalaa maal jaanii haasawni isaan sifaasoo waan haasoo deemaa kana sifaasoon. Lafarratti hogguu gabboon hidhachiisu jiran uummata isaanii. Si galee tanaafuu waan haaraa takka maaliif hin humne wanni keenya hayyoonni keenya jechuudha. Tanaafuu qabsoon teenya akka karaa sirrii qabattuuf hundi keenyaa haa wal bira dhaabbannu. Kutaa fi kutaan hundi keenyaa wal bira haa dhaabbannu jechuu barbaada. Kanaafuu qabsoon adeemsifamaa jiru kun hedduu ulfaataadha kana booda. Boqonnaan itti aanu hedduu ulfaatuu danda'a. Hedduu ulfaachuu danda'a. Keessattuu Jawaar Mahammad irraan tana alagaa harka seenee jechuun wareegama qaalii nu kafalchiisa. Maaliif uummanni kun osoo inni nagaan jiruutu osoo inni biyya alaa jiruutu irratti hojjechuu turan. Nuuf faayidamu nuuf saqqalamullee jechuu turan nuuf fannifamullee jechuu turan. Yaa jechuun anis arrallee numa jaan. Sigalee tanaaf waan nu harkaa bee kana deeffachuuf qabsoo guddaan nu eeggataati. Arraan tana asii wal nyaachuu mitiiti gabbaanii diina keenya dura haa dhaabbannu yaada jiruun qaba. Okay, hedduu ulfaadhu Boonaa Jamaal. Eeguudhaaf matis kaasuuf yaalteetti qabsoonis hedduu wal xaxxuudha. Dabalataanis gaafii murnoota adda addaatiin aktivistoonni akka Jawaar Mahammad sabboontoonni Oromoodhaa haan hidhamanii haan ajjeefamanii akkasuma waa ta'anii jedhanii yaada kaasaa turan. Garuu gam tokkoon geeraruu anis yemmuu ilaalu mootummaan Abiyyi kunis kallattii osoo hin ta'in al kallattiidhaan jechuun gaafii murna kana deemsu jira. Sigaltee kanaafuu mootummaan Abiyyi kuni bifa akkatti murna tokko deeggaree speeshaalii murna amantii takkaa fi aadaa takka biitana qabsiifnaa jedhee deemu kana jechuun isaan kana faana ta'uudhaan sabboonummaa dhabamsiisuu sablammii dhabamsiisee deedaqee cunqursee walitti beeksee akkuma kanisa akkuma naannoo dhabamsee beeksetti paartii bilisiginnaa jee uummata sanitti jechuun hawaasa kana afaan isaanii duudhaa isaanii akkasumattis waan isaan qaban beeksee cabsee jechuun mootummaa yookaan immoo murna tokkoon hoogganamu tokko amantii takka leellisuu saba tokko leellisuu aadaa tokko leellisuu tokko jechuun dhaabuudhaaf hedduu takka hojjechaa jira mootummaa kun jechuun. Mee asuma wal qabsiisee mootummaan Abiyyi kun bifa kanaan yoo itti fufa taate egereen uummanni keenyaa maal ta'uu danda'a? Egereen uummata keenyaa hedduu ulfaate jeetii yaada akka kiyyatti. Maaliif mootummaa nama nyaata akkanaan eegaan addunyaa tanarra dhufe agariin beeku. Mungkin Hitler faa uummanni akkanaa jiraachuu danda'a akka Firaa'uunaa Hitler kana jiraachuu danda'a. Garuu eegaa addunyaarra dhufe akkanaa agariin beeku. Nama ijoollee daa'ima Oromiyaa mata kudhanii ishee keessatti rasaasaan mataarra dhahamuu ture mootummaa kana malee agariin beeku. Sigalee gaafa wayyaanee sanis kan ufituu ture isaanuma. Warruma ammaan tana bulchaa jiruutu gaafa sanis nufituu ture.
gaafa sanis wayyaaniif nu fixuu turanii arraan tanaas nafxanyaa jaanii nu fixuu jiran. Egalee yoom yaada mataa isaaniitiin nutti as ba'an hin jiru wanni akkanaa. Yaada mataa isaaniitiin deemuun hin jiru. Karaa namni irra kaa'e qofa irra deemuu beekan isaan. Tanaafuu uummanni kun tokko tokkotti akka mana seenanii nu wanni hin jenne yoo barbaanne arraan tan yoo tokkummaan dura hin dhaabbanne egereen teenya boollata akka jeetii yaadaan. Maaliif akka fadhannu godhuu danda'an. Akkanatti kaanis kophaatti ni adamsanii dhaabolee siyaasaa biyya galchee kaan wal nyaachisee kaan waliin dhihee kaan maal godhee kaan akkanumatti waatti mareetuma usisiisee bara. Miilaalimee siyaasaa isaa kaan waatti mareetuma usisiiseen dubbatu akka nama dhageenyetti usakaa ilmaan Oromoo asitti mataa keessatumaan rasaasaan. Kana hunda kan godhe ummata keenya. Jechuun Oromoo maqaa Oromoo himattuutu kana hunda basaasummaa fi maaliin wanni nu godhu jira. Biliis haif yaadannu jechuu barbaada. Haif yaadannu warri isaan keessa taa'ee isaaniif ergamtuu fi maal ta'ee waa argachuuf jee amma barni agarraa bar sooshaal miidiyaa kanarraa hedduu hordofaa jirra yeroo ammaa kanatti yoo siif kafalan amma yoo ati dheeteetuma isaan deeggartee xiqqoo booda borcee baastanii gagabbatta maal jettanii ifta fuulli kee kun isa kanumatti tolta. Yommuu ati isaan dura dhaabbattee yaaduma tokko kan isaanii furachuu didde guyyaa lammaffaa qilintoo bultaati. Hidha si darban kun ilaalcha biroo qaba jaanii if jalaa si dhawaan. Jechuun biyya akkanaa kana keessatti dimokiraasii jennee akkamittuu gajjannee bulla. Ammaan tanaan ifirraa qolachuu qabnaan jedhan kana. Kanaafuu mootummaan Abiyyi kuni bifa kana hedduu taate hedduu sabummaa maddillee kutee namummaa kan jirattis hedduu dhiibbaa uumaadha. Akka ajaa'ibatti akka ajaa'ibaan namummaa keenya bar namummaa keenya dhabamsiisuu malee nama guddaa urmii namata 70 akkamitti ajjeesan boo nama amata 70 rasaasa itti dhukaasanii ajjeesan. Ijoollee daa'ima amata 10 gadi duu jira arraan tan Oromiyaa keessaa. Beeku lubbuun tun abba takka ganaan deebitu. Takka filik jennaan hin deebitu. Uummanni kun eessaaf nu ta'a? Eessaaf nu ta'an amma mucaa kalee moodeen gadda baalee roobedde. Dargaggeessa keessanii sooshaal miidiyaa irratti argaa jira. Mucaa xiqqaa ganaa abdii biyyaa ta'u mucaa yoo guddate bakka guddaa ga'u jennee mucaa san bar wallahi du'aanuu jaalatu bar amma ni du'uu jaanuu sin amansiisu bar. Nama qacalee san mataa keessa dhawan. Akkaataa itti dhahamee fi maal gaa viidiyoo jiraati telefoonaan haasaadhe gurbaan san. Telefoonaan haasa'u ture san dura. Wallee dhahii jaanii ni gabbee mucaadhe si galee amma booda yoo nuti isa kana faffaca'aatti fufne karaan isaanii kunis ballachaa deemana fakkaataan akka kiyyatti maaliif dirqiin nama ofirraa qaqqabu jira waan ta'eef yoo nuti isa kanumatti jalaa usneetuma takki sodaanneetuma adda faffacaaneetuma maal jenneetuma yoo usnu taate sirni kun biyya kanaa ni dhuunfata. San booda carraan nuti qabnu tokkoo fi tokko qofa. Takkii biyyaa bahu takkii gajjannee isaan jala buluu qofa. Si galee akka carraan akkasii san mudanne yoo barbaanne arrumaan tana bakka jirru kanarraa ifirraa qolachuu ummata kana dura dhaabbachuu ifirraa akkas jeetii yaadaan. Okay, hedduu ulfaadhu jecha Boonaa Jamaal akkasumattis qabxii shanaffarratti yeroo ammaan tana akkumaatis tuquudhaaf yaalteetti mootummaan gabroonfataan tokko kan ittiin nu miidhee nama keenyaa jirta. Nama keenyaan nu miidhuu jiranii nama keenyaatu nama keenya miidhuu jira malee alagaan gabbuutee naannoo keenya godina keenyaa fi addaa akkasumattis addaa keenyaas gabbu'anii diinni nu miidhuu hin jiru jirta. Kanuma wal qabsiisee yeroo ammaan tana sooshaal miidiyaa irrattis ta'ee fuuldaalee miidiyaa adda addaatiin dabalataanis namnis hamma danda'ametti addaa keessattis jechuun sooshaal miidiyaa illee fayyadamnee jechuudha. Mootummaa kana qaamonni keenya yookaan namummaan keenya hawaasni Oromoodha keessa kana deeggaranii isa wajjin ta'anii jechuudha. Hawaasa keenya miidhan hedduu jira baay'ee jira mul'ataa jiran jechuudha. Uummata kanaafoo uummata arraan tana faayidaan bu'aa dhuunfaadhaa kan arraan tana itti mul'atee uummata kanarratti dhiibbaa uumuu jiru kanaafoo ergaa maal qabdaaf? Wallahi ergaan nan qabuuf mootummaan kun beekii dhugaan ni qallatti malee jettu jaalladha. Oromoon dhugaa qabdi. Oromoon dhugaa falmatti. Garuu mootummaan kun
garaayisaatiif yaa jalarraa qabdee hanga gubbaa yoo ilaalte dokumentiin isaaniitu sirrii miti bar amma yoonni hogguu mara wanni jaanii hogguu ilaalan bari hin agarre mataa gubbaa qabe abiyyiin sanuu dokumentiin isaa tabarnuutaatii fi maal wal dhabdii bara hidha geenyaa 1996 maaliin fudhadhee jaa 1993 wal dhabdii wanni kijibni isaanii hedduu wal faalleessa jechuudha wal faalleessa tanaafuu ummanni keenya bayyanachuu qaba jeetii yaadaan akka kiyyatti hanga yoom saba isaanii irra duulan beeki alagaa dhuftee sirra duulturra keekaas ciniinutu irra hamaadha ati qabattoo jettee hidhattu hogguu bofatee si ciniina hedduu nama laaleessaas hedduu nama laaleessa si galee kana jechuun ummanni keenya maallaqa irraa qofa laaluu osoo hin taane maalleen kun ni dhuma waraqaa ni nyaata irra boru deemtee sagaraa dheetaan nyaatteetuma sagaraa geessisaa garuu dhugaa kana yoo jallistee karaa rabbiitti itti gaafatamta takkanaa jee karaa ilma namaatti illee dhugaa kana duraa hin baatu duuti du'aa akka malee taati tanaafuu piliis if yaadadhaan jechuu barbaadan warri uummata kanaaf dibbee taatan isinuu beektaa yeruma waa xiqqishoofi maaliif dhugaan hin cittu waan ta'eef irra aanuu keenya hafan qabu nuti ummata sigalee paartii takkan deeggarru nama tokko hin deeggaru nama tokko jalaa miti khayaan nuti bakka ummata bal'aa bakka buunee wanni jenna waan ta'eef ummata bal'aa cunqursanii maxargaa furatanii karaarra dhaabbatanii footoo kakaanii biyya misoomsinee jaan misooma yoo barbaadan maaliif mee baadiyyaa takka gabbu'anii rakkataa tokko maaliif hin gargaarre arraan tana jireenya Itoophiyaa qofa qabna gaa nuti keenyaa waan beeknu killeen takka meeqa gurguramtii gabbaatee laaqana tokko alaa nyaachuuf meeqa baastaa waan beeknu si galee tanaafuu ummanni keenya piliis if yaadadhaan jechuun ni barbaada if yaadadhaatii karaa deebi'aa silaa barka ni caba jaamee ni eegamne bar wayyaaneedha bar jechuun baroota waggoota 27 irratti waggaa 27f humna jalaa hanga gubbaatti hidhachiisee maal jee biyya tana control godhee farka deebisee wanni jee kanaahu fakkeenya tokko ta'uudhaaf bara mootummaa wayyaanee keessatti dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa wayyaanee jechuun saayilensiidhaan jechuun callisuudhaan jechuun uummata keenya hedduu haga barumsa keessaa'ee humna jabaas qaba akkasumattis paartiilee keenyas hedduus biyyaas godaansisee ture sanumaa kuffisee jiraadha yaadni hanqee jechuudha. Kanaafuu ummanni keenya ergamtuu mootummaa kanaa ta'anii deemaa kanaaf ergan dabarsitee hedduu gaariidha. Itti aansuudhaan ummata keenya bal'aa kanaaf qeerroo akkasumattis qarree hayyootii keenya abbootii gandaa abbootii amantaa akkasumattis hirmaattoota qabsoo hadhaawaa geeffamu jiru kana bara 2016 irraa eegalee gaggeessuu jiran kan hunda kanaaf jechuu fuuldura kanaaf akkam ta'uu qabaa isaan kanaafuu ergaa maal qabdaaf mee? Wallahi an tokkummaan dha. Tokkummaan humna waan ta'eef tokkummaan yeroo hunda caalaa ammaan tana nu barbaachisa. Akka jabaa piliis haa tokkumnu. Yoo tokkumnee diina dura dhaabbachuu dandeenya. Yoo alaa fi keessaa gandaa fi gandaa hundi keenya yoo walitti tokkumne warri ala jiranis paartii fi maalitti osoo adda waliin baasne shiraa fi maal walirra yaaduu dhiisnee gama tokko deebinee mootummaa kana dura dhaabbannee gabrummaa tana jalaa haa baanu. Yoo kana hin goone taate gabrummaa hangana hin jaamne jalatti kufna yoo kufnillee ganaa ka'uun nu ulfaatti beeku. Yoo kufnillee ganaa ka'uun haala jabaa. Sigale tanaafuu piliis haa tokkumnu tokkummaan humnaa haa itti fayyadamnu ammaan tana keessatti. Qeerroo Boonsaa Jamaal an akkuma taakeetti qabxiileen gaafiin kaasees xumureetiin jira asuma yaada dabarfattee qabaattee waltajjiin banaadha. Abshir piliis ilmaan Oromoo kan biyya alaatii fi biyya keessa jirtan hundi keenyaa'u tokkummaadhaan wal bira haa dhaabbannu. Kutaan Harargee yoo kaate Arsiinis wajji haa kaatu Shawaanis Wallaggaas maalis hundinuu waliin haa hirmaannu yoo gammachuu taatis wajji haa qooddannu yoo gadda taatis waliin haa qooddannu yoo kana kan hin taane taate
Aragaan tokko tokkotti mataa keessa nu dhuyitee akka ganaa lafaan kaane nu guuti. Beeki yeroo tana keessatti aan wallahi guddaa takka amma wayyaaneen caccabtee ganta galtee jaansaniis galtee nagaan hin teessu. Waa yaaddu numa yaaddii aangoo tana takka mi'ifattee biyya galtee afaan keessiif deddeebisaa jirti. Deebitee bulchuudhaaf jechuudha. Ammaan tana keessatti ulaagaa hunda kaguutis isaanii waan si wanni jiru biyya tana cabsuuf ta'us karaa hundaanuu jechuudha. Beekumsaa waa hundaanuu isaaniitu ulaagaa hunda guutee jechuu kiyya. Si galee tanaafuu isaanuma kana jalattuu akka ganaa hin deebine si galee akkuma gabrummaa tana yoo buusne tuunis akka nurratti hin deebine tokkummaan wal bira haa dhaabbannu. Yoo kutaan takka lafaa kaatee kutaan taan walirra laaluu fi maal sana haa dhaabnu tokkummaan lafaa kaanii qabsoo teenya haa itti fufuun jaa. Itti ulfaadhu galatoomii hordoftoota Oromiyaa. Turtiin qeerroo bunaa jimaan hojii taasifne kanartan kana ta'a itti aansuudhaan marii haala yeroo irratti amma amarta adeemsifamuu irratti namoota garaagaraatis qabannee kaasaniif dhaloonni ta'a. Bartuun jettanii hedduu galatamaa ulfaadhaadha. Sagantaa keenya kan wajjin hamma walitti deemnutti ulfaadhaa deebanas jechuu barbaadna. Akkasumattis chaanaalii Oromiyaan Vine subscribe godhuudhaan jajjabeessaa hamilee nutti horaa isin jechuu barbaadna. Waan hundaafuu ulfaadhaa galatoomaa.